Ashama harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenyaa guyyaa har'aa oduu fi odeeffannoowwan kennan qabannee walitti deebineetiin jirra. Odeeffannoowwan kanneen keessaa imbaasiin Ameerikaa Itiyoophiyaa jiru biyyattii akeekkachiisuun dhagahamee jira. Manni murtii yakkaa idil-addunyaa Netanyaahuu barbaadaa fi qorachaa akka jiru kan dhagahame yommuu ta'u, oduu kanaa fi kanneen biroo qabannee isinitti dhiyaannee irraa hanga xumuraatti waliin akka turtan isin affeerra. Asumaan gara oduu keenyaatti dabarra. Imbaasiin Ameerikaa Itiyoophiyaa jiru hegeree keessan hin balleessinaa jechuun waa'ee Ameerikaatti imaluudhaaf achi turuu akeekkachiiseera. Imbaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu imala seeraan alaa gara Ameerikaa seenuuf godhamu ilaalchisee akeekkachiisa hegeree keessan hin balleessinaa jedhu baasee jira. Ambaasaadara Ervin Maasingaan ibsa akeekkachiisaa baasaniin mootummaan Ameerikaa godaansa seeraan alaa irratti duulaa jiraachuu kan himan yommuu ta'u, Ameerikaan nagaa qabduu jabduu fi badhaatuu gochuudhaaf pirezidaantii Tiraamp seerri immigireeshinii Ameerikaa eegamuu mirkaneessuutti jiru jechuudhaan Maasingaan ibsa kana keessatti dubbateera. Seeraan ala dachee Ameerikaa seenuudhaaf achi turuuf yaaluun adabbii cimaa qabas jechuun ambaasaadarichi yeroo kaasu karaa seeraan alaa Ameerikaa yoo galte viizaa argachuudhaaf yoo kijibdee hayyama malee hojii yoo hojjetta ta'e yeroon viizaa kee erga raawwatee achitti yoo argamte adabbii cimaatu sirra jira jechuun akeekkachiisa cimaa baasaniiru. Adabbiiwwan kunniin yoo kan ibsamu ta'uu hidhaa seenuu dirqiin biyyattiitti deebi'uu fi dhaabbatichaan viizaa Ameerikaa gonkumaa akka hin arganne ta'uu akka malu kan akeekkachiisan yommuu ta'u, maatii fi hiriyyaan seeraan alaa Ameerikaa jiran yoo qabaattan qe'eetti akka deebistan asumaan isin affeerra jechuun ibsa kana keessatti kaa'aniiru. Maasingaan dhaamsa kamisa baasaniin waa'ee ragaa waliin dhahuu viizaa argachuudhaaf yaalaa balaa inni qabu kan ibsan yommuu ta'u, bifa akeekkachiisaatiin ibsa keessatti bahaniiru. Adeemsi viizaa Ameerikaa addunyaa irratti isa amanamaadha kan jedhan Maasingaan namootni hin hubanne gariin ragaa sobaa iyyata dhugoo hin taanee fi erga viizaan isaanii raawwate seeraan ala achi turuun sirnicha gowwoomsuudhaaf yaaluu jechuun dubbata. Haala kanaan yoo seera cabsite ta'ee ni adabamta deebitee Yuunaayitid Isteetsi akka hin imalle ni dhorkamta jechuun dubbata. Faayidaa kamuu caalchifattee Ameerikaatti seeraan ala yoo imalte jireenyi kee ni dhabda jechuudhaan akeekkachiisa kana keessatti cimsanii dubbataniiru. Nama seeraan ala Ameerikaa jiru yoo beektan wanti gaariin isaaf gochuu dandeessan qabamuu isaatiin dura achi akka bahan gorsuu qabdan jechuudhaan dubbataa jiru. Gara Ameerikaa imaluu fi achi turuuf karaa isaa sirrii qofa namni akka filatus Maasingaan dhaamsa kana keessatti dubbataniiru. Maasingaan lammiileen seeraan alaa gara Ameerikaa seenan qofa osoo hin taane namoota isaan gargaaranis gaafatamoo gochuudhaaf bulchiinsi Tiraamp murannoo qabaachuu beeksisee kanneen namoota seeraan ala olii gadi daddabarsanii fi aanga'oota mootummaa alaa hojii akkasii keessatti hirmaatan irrattis tarkaanfii ni fudhatama jedhaniiru. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoon dhiyeenya kana imaammata to'annoo viizaa haaraa aanga'oota ilaallatu kaa'uus ambaasaadar Maasingaan kan himan yommuu ta'u, mammichi imaammata kanaan hojjettoonni immigireeshinii gumrukaa fi buufataalee doonii godaansa seeraan alaa dhabamsiisuun itti fufsiisuu gahee inni qabu ni ilaallata jedhan. Akka seera kanaatti aanga'oonni biyyoota alaa kanneen nageenya Ameerikaatti rakkoo uumuu waan jiraniif ofii isaanis gara Ameerikaatti hayyama akka hin argatan dhorkaman jechuun kaaheera. Gamtaan Awurooppaa yuuroo miiliyoona 240 sagantaalee misooma jahaaf oolu Itiyoophiyaadhaaf raggaasise. Gamtaan Awurooppaa Itiyoophiyaatti walitti bu'iinsa uumamaa jiru irraa bayyanachuudhaaf dabalatee sagantaalee misooma jahaaf kan oolu yuuroo miiliyoona 240 gara birriitti yoo deebi'ee birrii biiliyoona 32 deeggarsaan kenneera. Waliigaltee deeggarsichaa ministeerri maallaqaa Itiyoophiyaa Ahmad Shidee fi Itiyoophiyaatti bakka bu'aan gamtichaa ambaasaadar Soofii Imaasbargar mallatteessaniiru. Deeggarsichi yeroo Itiyoophiyaan fooyya'insa diinagdee hojiirra oolchaa jirtutti raawwatamuun isaa akka gaariitti ilaalamu ministeerichi kan dubbatan yommuu ta'u, ambaasaadar Soofiin ammoo gama isaaniitiin deeggarsichi biyyoota miseensa gamtichaa irraa kan argame ta'uu kaasanii misooma diinagdee Itiyoophiyaatiif kan oolu ta'uu hubachiisan. Akkasumas dhaabbileen dimokiraasii jajjabeessuu, adeemsa haqaa ce'umsa deeggaruu, sirna koorniyaa fi walqixxummaa hawaasummaa dagaagsuudhaaf kan oolu ta'uu kan ibsanii fi fooyya'insa dimokiraasii hojiirra oolchuu fi walitti bu'iinsa yeroo dhihoo as uumamaa jiru irraa bayyanachuu fi kan gargaaru ta'uu maallaqni kun himaniiru. Lammiileen Itiyoophiyaa kirkira lafaa Maayinaamaar irraa hafan birmannaa mootummaa Itiyoophiyaa gaafataa jiru. Lammiileen Itiyoophiyaa kirkira lafaa tibbana Maayinaamaarii fi Taayilaanditti mudatee lubbuu namoota 3,000 olii galaafate irraa kan oolan yommuu ta'u, mootummaan Itiyoophiyaa lubbuu isaanii akka baraaruuf yeroo ammaa kana iyyataa jiru.
Shamarreen waggootaaf kaampii hojii gowwoomsaa gama onlaayiniitiin dirqiin hojjetaa turtee fi amma bakka dahannaa tokko keessa jirtu akka himtutti haalli ture yaaddoo duraanuu jiru irratti sodaa guddaa dabaleera jechuun dubbatu. Sodaan amma dabalame kun sodaa uumamaa kan balaa kirkira lafaatiin wal qabatuu fi sodaa kanneen achi keessa jiruun kan walitti dabalamedha jechuunis ni kaasu. Mindaa guddaadhaan Taayilaand keessatti mindeeffamta jechuudhaan biyyaa bahuu kan himtu yommuu ta'u, shamarreen kunii fi kanneen biraa waggaa tokko oliif erga kaampicha keessatti kaffaltii tokko malee hojjetaa turanii amma baqattoota ta'anii namoota 200 ol ta'an waliin harka loltoota riphee lolaa jalatti akka argamanis ni kaafama. Osoma nuti ciifnee jirru lafti akka malee raafamtee kan jedhan godaantonni kunneen sodaa guddaadhaan himataa kan jiranii fi mootummaan Itoophiyaa itti dhiheenyaan hordofuu fi rakkoo kana keessaa isaan akka baasu yeroo garagaraatti ni hirmatu. Haala kana keessatti shamarran dhukkubsatanii jiran kanneen ulfatanii fi miidhaa qaamaaf saaxilaman isaan gidduutti akka argaman kan dubbatan yommuu ta'u, godaantonni kunneen haala hammaataa keessa jiraachuu fi mootummaan Itoophiyaa akka isaan achi baasu yeroo garagaraatti ni waywaatu. Mootummaan Itoophiyaa akka lubbuun keenya nu baraaru ni gaafanna abdiis qabna jechuun yoo dubbatan, lammiin Itoophiyaa kanneen akkasitti rakkoo kana keessa jiran gaaffii wal fakkaataa gaafataa jiru. Israa'el waliigaltee dhukaasa dhaabuu fi warra butaman gadhiisuu marsaa jalqabaa baatii amajjii keessa Hamaas waliin waliigaltee irra gahe xumuramuu fi mariin waliigaltee kanaa marsaa lammaffaa irratti taasifamuu erga dhaabbatee booda bitootessa 18 Gaazaa irratti haleellaa qilleensa irraa fi duula lafoo haaromsite. Dubbi himaan ol'aanaan IDF Birgiyaadeer Jeneraal Derfin akka himutti kamisa darbe ibsa kennaniin duulli isaanii kun guyyoota darban keessa gara sadarkaa biraatti ce'eera jedhan. Haleellaa Tufaah keessatti raawwatameen dura ministeerri fayyaa Gaazaa yeroo wal fakkaataatti yoo xiqqaate namoonni 1,163 du'uu ibsaniiru. Ejensiin dhaabbata biyyoota gamtoomanii kanneen ajjeefaman keessaa daa'imman 300 ol akka kana keessatti argaman ifa godhe. Israa'el namoota butamanii hafan 59 Hamaas qabatee akka gadi dhiisuuf dhiibbaa waraanaa kana gochaa akka jirtu yoo himtu, isaan keessaa hanga 24 lubbuun jira jedhamee amanama. Haa ta'u malee Hamaas yaada Israa'el dhihootti dhiheessitu yookaan dhukaasa dhaabuu haaraa dhiheessite kan jaarsummaa Ameerikaatiin taasifamu akka hin fudhanne ibseera. Marii kana keessatti giddugaleessa ta'an keessaa tokko kan ta'e Ameerikaan qindoominaan kan hojjetame ta'uu kan himame irratti akka hin bobbaanes ibseera. Garuu karoora jaarsummaa Kaataarii fi Masrii hanga guyyoota 50 waraana dhaabuuf ka'an qofa akka fudhatu kan ibse yommuu ta'u, Hamaas bal'inni karoora sanaa guutuun isaa wanti ibsame hin jiru. Garuu namoota butaman 5 akka gadhiifaman irra deddeebiidhaan yoo himamuu fi humnoonni Israa'el kutaalee Gaazaa dhiheenya kana irra deebiidhaan qabatan akka gadhiisanii bahanii fi gargaarsi namoomaa akka taasifamu kan hammate ta'a waliigalteen kun. Waraana Israa'elii fi Hamaas gidduutti baatii onkololeessaa 7 bara 2023 eegaleen Israa'el irraa namoonni gara 1,200 ta'an kan ajjeefaman yommuu ta'u, kanneen 251 ta'an ammoo butamanii turan. Gaazatti ammoo yoo xiqqaatee namoonni 50,520 ol hanga ammaatti ajjeefamu ministeerri fayyaa naannichatti argamu beeksisee ture. Kanumaan wal qabatee ogeeyyiin seeraa Israa'el yakka waraanaa Gaazatti raawwatameera jedhamaa jiru akka qoratamu gaafataniiru. Ogeeyyiin seeraa 13 abbaa alangaa waliigalaa Gaalii Bahaaraaf kanneen biroo kan makamatan yommuu ta'u, yakka haleellaa waraanaa shakkuudhaan qilleensaan Teel Aviv sulula Gaazaatti raawwatamaa jirtu akka qoratamu gaafataniiru. Israa'el erga waliigalteen dhukaasa dhaabuu adda citee as haleellaa sadaasa 18 eegaltee Gaazatti namoonni 1,160 ol kan du'an yommuu ta'u, 2,700 ol kan ta'an ammoo madaa cimaan saaxilamaniiru. Waraana baatii onkololeessaa bara 2023 akka lakkoofsa faranjootaatti eegaleen lammiileen Falasxiin sulula Gaazaa keessa jiraatan yoo xiqqaatan yeroo ammaa kana 50,000 ol ajjeefamuun isaanii ni beekama. Isaan keessaa harki caalaan garuu dubartootaa fi daa'imman ta'uun ammoo yakka seera idil addunyaatiin kan isaan gaafachiisu ta'a. Manni murtii yakkaa idil addunyaa ICC'n baatii adoolessaa darbe keessa ministeera muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu fi ministeera ittisaa duraanii Yaa'oof Gaalantiin yakka waraanaa fi yakka sanyii duguuggaatiin himatuun ajaja hidhaa isaan irratti baasee turuun ni yaadatama. Garuu hanga ammaatti Israa'el kun kijiba jechuudhaan ofirraa kan mormitu yommuu ta'u, jibbiinsa Yihuudootaaf qaban jechuunis dhageettii irraa kan dhorgaa jirtudha.
Oduu biraatiin qonnaan bultoonni Ameerikaa qaraxa Tiraampitti mufatuun dhagahame. Hoogganaan waldaa qonnaan bultoota Ameerikaa qonnaan bultoonni qaraxa pireezidaantii Doonaald Tiraamp kaa'anii mufachuu isaanii himeera. Sababa damee hedduu tuquu fi oomishaalee hedduu miidhuuf mufanneerra kan jedhan pireezidaantii waldaa kanaa Rookii Maawunteen rakkoo kana Doonaald Tiraampitti quba qabaniiru. Sababbii yeroo baay'ee kan jalqabaa miidhaman oomishaalee qonnaa ta'e qonnaan bultoonni inni bakka bu'u qaraxa haaloo ba'uu biyyoota biroo irraa dhufuun akka isaan yaaddesse dubbataniiru. Qonnaan bultoonni waggoota dursanii karoorfachuu waan qabaniif qaraxni hundi indastiricha irratti miidhaa uumuun isaanii hin oolu jechuunis dubbataniiru. Haaluma sodaa isaaniitiin Chaayinaan meeshaalee Ameerikaa irratti qaraxa 34% dabalataan kaa'uuf ta'uun dhagahamaara. Chaayinaan yeroo ammaa ebla gaafa 10 irraa eegalee meeshaalee Ameerikaa irratti qaraxa 34% akka dabaltu har'a ibsiteerti. Ministeerri Faayinaansii biyyattii qaraxa Ameerikaan oomisha Chaayinaa irraa keessee kan seera idil addunyaa kan cabse yommuu ta'u, kana waliin kan wal qabatee Chaayinaanis haaloo bahuu jalqabdeerti jedhan. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Chaayinaa irra qaraxa 54% kan labsan yommuu ta'u, kun qaraxa kanaan dura hojiirra ture kan dabalatudha. Sababa taarifa Doonaald Tiraamp biyyoota addunyaa irra kaahaa jiran kanaan wal qabatee walitti dhufeenyi Kaanaadaa fi Ameerikaa gonkumaa bakka duriitti hin deebi'u jechuun ministeerri dhimma alaa Kaanaadaa ibseera. Ministeerri dhimma alaa naatoo jimaata har'aa akka dubbatanitti Biraasiilsitti walgahii dhimma waraana Raashiyaa Yukureenitti geggeessu irratti mari'ataa yoo jiran haasaa achitti taasisaniin Kaanaadaa fi Ameerikaa walitti dhufeenyi isaanii akka duriitti hin deebi'u jechuun dubbataniiru. Haa ta'u malee gariin isaanii qaraxa cimaa Tiraamp kaa'eef deebii kennaa kan jiran yommuu ta'u, ministeerri dhimma alaa UK Deevid Laamiin Ameerikaa keessatti gara isaaniitti yookaan gara ittisaatti deebi'uu isaanii akka himan yommuu ta'u, ministeerri dhimma alaa Kaanaadaa Meelaanin Joolii ammoo gama isaaniitiin hariiroon Kaanaadaa Ameerikaa waliin qabdu gonkumaa bakka duriitti hin deebi'u jechuun jala sararan. Jooliin Kaanaadaan bulchiinsa Tiraamp irratti dhiibbaa guddaa gochaa jirti kan jedhan yommuu ta'u, ministeera dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo kan Biraasiils keessa jiran irraa har'a gara waaree booda wanti dhagahamu jedhamee eeggamaa ture garuu hanga ammaatti osoo homaan dhagahamin hafeera. Yaadachiisaaf Kaanaadaan tarree qaraxa haaraa torbaan kanaa labsame keessaa kan hin turre ta'ullee haa ta'u malee Doonaald Tiraamp meeshaalee Kaanaadaa irraa gara Ameerikaatti galan irra qaraxa 25% kaa'uun qofaatti ammoo meeshaalee jijjiirraa konkolaataa irratti 25% kaa'anii turan. Kanaan duras Kaanaadaan kutaa bulchiinsaa yookaan kutaa biyya Ameerikaa 51ffaa taati jechuudhaan fedhii Doonaald Tiraamp qaban warri Kaanaadaa kuffiseera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduun har'aaf isin biraan geenye kan hanga ammaatti dhageeffattaniidhaan waliin waan turtaniif galatooma.